እንግዲህ በአለም ፌስቡክ እና ቲክቶክ ያስላንተራ ወራ ገርቆራ ገኑ ነምቲረ ዲንገሬ ነምቲረ ጆሌ ብሪዳን ጎምሰኒ አከሳኒ አመንቲ አረብሰን አከሳኒ ነሞተ ጎምሰኒ ፊ ብሪ ረመደኒ ፊ ቱረን ጆሌቲ ነፍሻሉ ማዳን ጫልቴ ተለያዳ ናሆ ቀሲቢ ነው ካሰን አቲ ቆፍቲ ለኪ የከሲሚቲ ፍረተ ጫልጀቹን ቀብዱ ሀዬ ሆዳ አንገልሜን ተናናር ከጅራ ሲገልቴ እንግዲህ በአለም ፌስቡክ እና ቲክቶክ ያስላንተራ ወራ ገርቆራ ገኑ ነምቲረ ዲንገሬ ነምቲረ ቱሉ ፉንጆ ቱነፈረጆ በነፍስ ያለ ቱን እንዱ ሳልሞት ቱን ረጎፍታ እንደኔ ወደ ጌታ ሳሌ አዲሱ መራቱ አዲሱ ብሉ አዲሱ ረጎፍታ ይዘኛም ጌታ ለገባ ባለ አራካስኒሞ ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ አዲሱ ኮፍሰራ ተነኩራ Samso one koi de gatti sarra ka sabde kudeng disman Samso kawarochi aso ira kamita tu bisa Samso ansari waya amen sitadar amen intala lafi amen ino maloche Dachos pakisa ya itu haleluya imam mai rad bikajina sifir rad Oftur mana rad tibiti leader kada sana mot kada sana kamu kada sana mot ada mangka tak baru dekero don araba nama lala pun dua boleh tulas masbak mot nama hot apa lagi ben Yesus ya Tuhan dua kau du haleluya dua kau Dua kamu no. Sudah motor. Motor. Amen. Panggil dua berbada. Amen. Orang saya akan jera. Tempat bila sosial. Saya akan jera. Sosial bila. Sendu tadi. Nanti putar cuma. Kira ini kisah Kristus kita berada. Jia sadafaa keessan kan abdiitti zayitiin nambe immoo kan abdiitti zayitiin nambe immoo duwwaa sadii duwwaa afuridha. Mucaa kanaaf qarshiin dabarfamee torban sadii boodadha kan zayitiin itti namme. Isinii galeera torban sadii boodadha zayitiin kan itti namme. Qarshiin darbee ergisii boodadha zayitiin kan itti namme. Kaayyoo zayitii wajjin yookaan hospitaala galee miti kan qarshii intiin ta'eef kaffaltiin kun kan kaffalameef jiisaa ji'a garaagaraadha. Amma qarshii kana fudhateeraadha. Ani feekiidha kan hin jedhee fi waa muraasa laaleen feekiidha jedhe. Tokko immoo yoo rakkoon qabu yoo feekii ta'uu baate qarshichi bira gadeera ta'e haayidar bira yoo qarshiin gadeera ta'e garaagaradha. Dhimma kanaatiin miti. Yoo immoo dhimma kanaatiif galee ta'e nu falmu ta'anii zayitiin kanatti namuun karooraan zayitii danfamee itti aanamu kan jedhu manaaman parpazii ta'ee jechuudha karoorfamee raawwatee godhamee jechuudha.
ati immoo mastaawoqiyaa hojjetta erga zayitiin natti namne booda akka qarshii sassaabamu beeksisa hojjetta manaa akka jechuu jechuudha. Kana miidhaan garuu dhimma kaayyoo biraatii fi walitti fiddan sana dhimma kaayyoo biraatii fi qarshiin walitti transfer waliif gootan sana fiddanii raawwattanii iddoo tokkotti nutti agarsiisuu hin dandeessa. Kana isaaf kan ta'e ifama wajjin addisuun dhufuu qaba. Addisuun maal isa lallata? Maal isa lallata? No, waa'ee isa sanan dee waa'ee uummata peentees ta'e uummata islaamaa addisuu jala deemee hattuuttiin jedhan ikkoo waan ittiin gaafatan ikkoo hin qabdanii addisuu baay'ee. Akkaawuntiin kan isin irratti gashisan kan addisuu irratti osoo hin taane kan abdii raggaasaa. No, kan addisuu irratti kan addisuu jira. Keessaan. Yooma akkaawuntii maxxansitanii akkaawuntii addisuu irratti gale immoo yooma akkaawuntii maxxanfate mucaanoo akkaawuntii isaa maxxanfanne yoo jaalallata kan ilaatanii fi qarshii jaalalaatti akkamitti hattuu namaa jirta. Yoo hattuu jechuun ikkoo kiisii keellitee keessaa fudhachuu qaba bara. Addisuu sababa kiristaana ta'e miti kan hin falmaa fi jiruun. Fakkeenyaaf waa'ee viidiyoo Abdii Ahimad hoolotaa irratti kan inni hojjetee jiru amma qarshii Ahimadu 500,000 ofirratti dabarsa jedhamu Ahimad abbaa hoolotaa kan jedhu barsiisaa hoolotaa kan jedhu maqaan baankii kanaan namaaf banamu hin jiru. Came addisuudhaan maaliif akka jedhan beektaa? Hoolaa bitaa fedhanii manni yaalaa isa jedhe sana waan isaa hoolattiidha fedhe birrii xiqqoo fudhateeran si addisuun lukkuu qallee fi jennaani hoolaatu barbaachisa jedhani mana yaalaati. Bakki came kani. Birriin hoolaa xiqqoodha bara. Yaada kee xumurii Alex. Bicha waa lama naasira kan dhaggeeffadha. Kan addisuu addisuudhaan hattuu jechuu fi mirguma hin qabdanii baay'ee. Kiristaanas ta'a, musliimas ta'a, mirga hin qabdanii addisuudhaan hattuu jechuudhaaf. Akkaawuntii abdii irratti kan qarshiin galaa ture. Namoota baay'ee jira haasaa itti dhaggeeffadha. Qarshiin 5,000 immoo Ahimad kan jedhamus feekiidhanis feek rasiitiidha isheen. Because maqaa abdii barsiisaa hoolotaa waan ta'u baankiin siistemii baankiidha kana hin fudhatu Alex haasaa keetti ubii haasa'iiti. Haayidar garuu maaliif akkatti nama qattee baate waaqayyo beeku. Baay'ee ishtuu. Toba sabaayee jira fakkeenyaa fi akka seera nigdi baankii tokkootitti yoo moobaayil tiraansfer gaafa gootu 300 ol dabarsuu hin dandeessu. 500 kan jedhu immoo asirra jira. Kun dogoggora guddaadha. Baankiin tokko moobaayil baankiingiidhaan kan si eeyyamu guyyaatti 600 si eeyyamaa 600 keessaa 300 si alamaan dabarsuu si eeyyama. Bakka kanatti shawwadameera jedhee yaada. Walumaa galatti haa fudhatanis haa fudhachuu baatanis an akka yaada kootti addisuun deebi'ee dhufe immoo nuyi takabballee fudhachuun gaariidhaan jedha. Maaliif akka kiristaana tokkotti kiristaanni si'a torba kufee si'a torballee ka'uu danda'a waan ta'eef Yesuusin ganee bor immoo abbaan firdii anaan miti abbaan firdii Yesuusidha waan ta'eef kana baruutu isinirra jira. Thank you Alex amma abdiidhaaf ni dhaamsa dhaama abdiin birritti akkaawuntii isaarra jirtu gara addisuutti dabarfachuuti qaba wayi gara maatii isaatti dabarfachuu qaba maaliif gaafa bahe akkaawuntii isaa intini harkaa fuusisuu danda'u waan ta'eef birritti ishee haftee achi dabarsadhuun jedhaan yaani dhaamsi koo abdiidhaa qabu. Maaliif mucaa isaatiif iyyuu 2,000,000 kaa'ee firoo. 2,000,000 3,000,000 immoo ittiin makiinaan bitameera. BYD bitame jedhanii 3,000,000 immoo mana mataatu ittiin baname jedhanii mana mataa dhiiraa ta'uu duuba ta'uun beeku. Basuma. Birriin uummata islaamaa irdaataa mataati. Waaqayyo. Innaa ishayyuu. Jarana Sooliyaanaaf beetii gadi buusuu man qaba. Alex haasaa haa xumuratu lammiin fa haasaanii dhiisa wanta ijoollee jiru waliin lolchisuun nuti gadi buunaan namni yoo sin taa'u dhiisani. Meemmee gadi sin buusee laalure? Gidduutti fataa nama godaa ta'anis. Ijoollee wajjin wali akka sana rabsiisan hin godhina waan akkasii hin haasa'inaa dhiisaa gargirree akkasii maal isinii akka inni maa isaanuu arrabsaan jiranii maaliif arrabsu arrabsaan jiran isaanuu taphataa jiru maal injedina amma Araan tokko dhaggeeffadhaa maayii fadhaati. Lammi haasa itti fufi ittaani kennaasa ittaani amiira haasofta ishee amirii.
Lammi banadhu maayikee. Keessa baddee sira darbuu. Naa calleen taphanna malee. Erguma kaleessaa. Zokkitee. Hayyee lammi hin deebitee. Jira Haasee iyyee. Lakki jira. Gara galata akkamitti. Waaqayyoo fakkaatu jira. Jira. Waaqayyoo galata kunuun. Jira waa'een ijoollee kanaa egaa baay'ee mata duree ta'e yeroo dheeraadhaa fi wanta yaadu tokko wanti baay'ee natti tolu miishinii himti garee shaadaa kufeera. Kun baay'ee natti tola isaanii kun miishinii isaanii ture ijoollee birriidhaan goomsanii akka isaanii amantii arrabsan akka isaanii namoota goomsanii fi birrii ramadanii fi turan ijoollettiin abshaalummaadhaan caalteetti yaada. Inni lammataa ammoo waa heddisuu irratti egaa fudhachuuf dhiisuun gahee namaa ta'ee yaadu. Waaqayyo kun amma wangeelli gaafa dubbatu dhiigi Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti nama qulqulleessaadha. Cubbuu adda adda kaa'ee isa kanan qulleessu isa kanan qulleessan jedhu. Waaqayyo isa simannaan nuyi miinsi ittiin sinsimannu sin barbaannu jennu hin qabnu yaada. Waannaan egaa akka nama tokkootti simachuun giddeetaadha yaada. Maaliif amma wangeela keessa amma Luqaas irra mucaasa badee sana gaafa laaltuu came yoo dheeressuu baate yoo dheeresse natti himta. Mata duree biraa hasaartaa. Mata durichi maanni simachuu qabna moo qabnuu dhabni? Maal yoo sa'aatii kamii waa'ee simachuu qabnaaf simachuu hin qabnu haasofne dhala rabbiidha. Maali waa'ee sanan seeman immoo sin gaafadheen ture. Ida boleessa koo waa'ee birriin haayidar irratti birriin 300 galuu waa'ee abdii fa'aa makiinaa bitachuu maal jechuu waa'ee kanadha kanaas ta'aa jiru. Haayidar fa'aa waa argachuun isaan normaali. Haayidar fa'aa bukkee dhaabbachaa turanii birrii sin arganne jedhaniis nu goomsuun qabu jedhee yaadan. Ijoollee haayidar mucaasa makkaafaa fuudhee deeme suni naamni suni birrii numa argatu abdii wajjin numa nyaatu. Kun nyaanne jedhaniis inti jechuun nurra hin jiru. Kana Sooliyaanaan gaaffii hin qabachaa jirti. Isa simannaa jette irratti immoo waaqayyo yuun simataa ittiin simatu inni maaliif hin simatu beektaa? Afura qulqulluutti qooseera soo beeku hin simatu namni afura qulqulluutti qoosee yoomiyyuu immoo dhiifaman qabu jedha macaafni qulqulluugaa. Kana immoo maal gootu irraa xaragdu moo? No, Soolii akkasiin jedhu dhugaa macaafni akkasiin jedhu. Hiika qaba. Afura qulqulluutti qoosuun hiika isa kana miti. Afura qulqulluu jechuun Yesuus Kiristoosiin fudhachuu diduu seetuudha malee. Namni too beeku cubboo hojjeteera. Kan argatuudha sagalichi akkam gootu namni too beeku No, kana jechuun beekee moo cubbuu isaa beekee gara Yesuusitti yoo deebi'e bakka warra Namni araara gaafadhaan inuma fayyadee ma yaadamu. bakka sanatti bakka namni beeku dogoggode araaraan argatuudha bakka kanatti maal itti beeku naa dandeessaa? yaa amma cubbuu isaa beekee namni tokko gara waaqaatti yoo deebi'e. Isinii saba naa hooqisiifi noo kaasan. Ati qoftiin lakkii akkasii miti fudhattee caal jechuun qabdu hayyee hoodhaan galmeen tanaan harka jira. Si galtee saniif jecha tokko sila amma asliin qoftiin irra duule boo asliyaati sirrii irra hin jirtu dhaabbadhu namni kun karaa islaaminaatti dheengadde dhufe jabeeffamuu qaba. Karaan akka ati deemaa jirtuun kun sirrii miti keeysaan gorfannaa keeysaan fixannaa. Waan isaan rakkoo qaban hundaa achiin dubbanna. Yoo jaanii online kanarraa gabbusanii tolchanillee yaaluu numa danda'a. Because wanni isa waan akkasitti yaalamin yaalamtee jechuun tiraayingii godhaniiti isaaniif yaalamuu dinnaan booda as gubbarratti ol baasan jechuudha. Maal godhuu qabna akkas goonee gargaarsa kana dhoorkineeti gargaarsa biraa finnee dhaabnaa. Kajuusan propoozaalli duraan keessaa waliin dubbatanii lafa kaa'anii fidan. Ani galatoomaa wanniin isiniin jiru tokko baga rabbiin kutaa biraa tokkollee cireessin jiraachisin. Baga sheekotiin keessan jiraatte ammallee alhamdulillahi arra fal'aana ittiin nyaannu qabna arra nuti. Alhamdulillahi isaantu keessa dhaabbatee laayivii uummanni Oromoodhaa kutaan 10 akka kanatti jaallaaltu keessa laayivii keessa kan nuyi yaa'an. Laayivii keessa nuyi yaa'an na arki anis asin dhaabbachuu jiraa jedhanii. Nuti maal goonaree amma waan online isaan gubbaa nuu fidan mummurreetti nuti distii teenya godhan distii teenyatti. Murree irraa hokkotanne
akkasii gamanumaan gandummumaa fi intarestii isaaniiti baga rabbiin beekee haqa nama jallamee kana lafatti hin dhiisu. Abdii bilisummaarree bilisummaa kunis qaeedda abdii bilisummaa kayyaan kunis harkatee jire jazaasaa rabbi birallee nama birarree harkatee jira innis maqaan bade amma reefuun tana laaleetiin jala kana agartee abaazirri faadhaa achi onlaayinii irra qubta ooriyanii jala kana akkana laaleetiin koomentii gaarii dhabe hattuu yoo taate malee bakka rabbi kenneef isaanis fudhatanii bakka jazaan dur inni tura hammaan turu. Hanqanumaan isiniin jaa warri ulamaa'idha warri as jala jirtanillee dhaamsaan isinii qabu haqa bakka gartanitti obboleessa keessan taatus itti hima hin sodaatina itti cabsa ganda biraa taatus gandan jiina isin ulamaa'in gandan qabdan nuti biyya teenyatti hoggaa namni wallolee gandaaf gandan wallolanii qabiila wallolan nama sheekaa namni tokko hin jiru. Sheeni keessan jiru ka amrii isaanii keessan jiru hoggaa isaan gattaanii shirixaxanii gurbaa abaluu kana ni tumna jaansanillee biran jiru masgida rabbiitii waa godhu jira hoggaa waa himullee qabiilaa hunda waa'ima ganda hunda waa'ima malee dhimma san keessa waan hin jirreef akka aadaa Oromootti namna sheekaa namni tokko hin jiru lolli fedhellee yoo dhufe gandan qabdanii rabbiin urjii isin godheemi urjummaa ta'e san itti fayyadamaan isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ala oroti dursa asra turee fakkaata caalaa fudhadhu yoo ka dubbataa namni yookaan namni biraa fudhadhaati. Nagayannaa Wallahi hedduu galatoomi amma laal sheekotilleen darasaan qaroon akkanaatu baay'atu qabdi guddatu qabdi jiraadhu umrii isaa dheeressu garii namni rifatti laa hoggaa maqaa. Anilleen dubbadha. Anilleen yaadaan qaba. Wallahi gaaf tokko akkanumattiin baabaa sheerraa bira qaama miidhamaadha. Wulchariin dhabiyyeen ol seene bakka sanaan jaalala geeraan jeen anuma gad darbe wallahi laa anuma gad darbe gaatan wallahi laa akkanumattiin dhiise birra. Akkasuma qofa sin jeeqas darbe. Wallahi arra geeraan naan kaa'u bakka uummanni gargaara jaani bakka akkasumas na gad darbe bakka akkasumatti baabaa sheerraa yaatan. Akkana ta'e illee siin uummata akkasiin hin jenne. Wallahi har'a geedhaan jeeni bire anuma gad darbe bakka akkasumas dhiise birra. Dubbatu caalaa yoo dubbatu barbaadde. Dubbiin fuutii jette Oromoon gartee dubbii wal fufuutii jee jaammaraa ta'anii biroo ati amma har'a garte malee wanni kun waanuma deemaa ture garuu nuti wanni har'a irraa dubbannee fi fakkeenyaaf akka mata duree godhannee wanni irraa dubbanneef wallahi an akka kiyyayyoo ta'e waan ijji Oromootuun guutuun agarte tana biran kun nu jenneetuma malee qaqallattee numa ciifti beekan bakka hundaa'u hagisan numa jira akkasii jabaadduun siin jaqaalee kiyyaa humaatii miti wanni kun numa jira roorroon akkanaatunis numa jirti islaamoo namni sheekaa akkana ta'uu hin qabu sheeyni islaamni bira tokko wakuunu ibaadallaahi ikwaanaa jenneetuma gaafaan kitaaba rabbii kana bar yaa wallahi rabbii waanuma jennu dhabne yaaboo gabroota rabbii obboleeyyan ta'a osoo jedhanu akkana namni akka poolotikaatti shanee hun ta'e islaaminuma tana ga'e kaan biltsiginnaa ta'e kaan maarree ta'e qoqqooddatanii islaaminuma tana garte nama jibbisiisa wallahi yoo billa akka haalli immaa ilmi namaatti jiru kun nama jibbisiisa wallahi aganumaan jaajabaadhoo fariidee keenya qaalee yoo gargaarsallee taate turumbadduu faattillee dubbadhu yoo gargaaramuu qabda tahes akkasitti ni beeyna nutis inshallah salaatan nabi raagayaniin salaata qaalee kiyya turumbaddu salaatuu hin deema inshallah galatoomi ulfaadhu ayyee salaata bibi mannamoon abbaa ajandaa kiyya duraan fadiraatti deemaa ture ajandaa nu harkaa wuli gudee jire biraa bade namni yaada qabna caalaa ulfaadhu hedduu galatoomi hin badin. Okay. Namni yaada qabu ni jirtanii wanti Oromoo la haasanii Oromoo haasaa yaada kasan baadha nama.
Kan amma jechuma tokko filama hin jiraatu rumboota maaltu jira ni beektaa? Jarri keekuutii isaanii qofaa miti nama keenya keessa inni amma ijoollee isaanii soddaatiitu jira. Amma fakkeenyaaf tokkoffaa ijoollee feemasa taate ta'urra arsiis kana qofaa miti. Akka murtii guutoo kanas hundi isaanii sheerii wajji qaban. Yoom jarattiin uummata gartee garee shahaadaa qofaasii miti. Gareen gamanas ni jirti. Ijoollee hedduutu jira warra gartee isaan kana gargaaru. Kallattumaanuu keessaafuu murtii guutoo faana. Yaa wanni ati itti dhugaadhaan moo jirti gallattee ni mul'atti. Horii hedduu keessaa qabeellaa hin dhabuu jedhanii qabeellummaa jedhanii fi xiriisan sun qabeellaa keenya. Sagaleen ni jirti. Gaafni dhagahamaa bar maaliif waan kana jedhani beektaa? Duulli kun hidhata qaba. Hidhata cimaa immoo abbaan gartee duula kanaa hoogganaan duula kanaa garee shahaadaa beekamaa garee shahaadaa dhugaadha. Muslima. Muslimni immoo adda nama baasee adda qoodee abaluun kun sirrii gandi abaluu kun sirrii akkana sirriidha jee islaminaan amma fakkeenyaaf yoo dhugaa dubbanne ammaan tana addisuun maarreen salaatu addisuun raggaasaa takkaa maarreen salaatu. Aniin kunuu maqaan islaamaa yoon fedhe salaatatti hin jiru. Fakkeenyaaf hin baana beekadhu. Mee salaata isaatiin maaltu namaan ga'e? Maaltu dira hunda achi duuba san tokko deebi'anii nama ifiifuu dhukkubni dhibdeen akkasitti dhugaan ibiddi sun irra jiru irratti deebi'anii jaartii maqaa kaasanii jaartiin sun achi ba'uu qabdi. Kanarratti hin baana maallaqa ishiidhaaf guurra. Sababni jalqaba abdii raggaasa irratti qeeqamni eegaleef ni beektaati. Gaafa gartee ijoollee buqaatii arshiidhaa rakkoo arshiidhaa san rakkoo arshiidhaa isaan qofaatu beeka. Nuti hirmaatutti hin jirru. Gargaarsa isaa san balleessu maqaa arsii dakaa gartee miidhama sayyaaman isaan kallattiidhaan hin baana gareen guututti. Wanni tun immoo waan akkanumatti namni laaftutti ilaaleetuma biroo kutuu miti. Jarri diinallee diina hamaadha. Dhugumatti ani numaa gisee takka osoon Oromoo ta'uu baadhee hunjaa'u sababa jara kana. Gareen tun gaafa walloltes wallooyyeen bulguudhaa nama keenya nyaattee jedhaniituma haasaa turanii yeroo dheertuu gala deematuman ture. San booda maal jedhanii qawwee binnaa jedhanii qawwee hundaa maallaqaa asii guranii yamanitti erganii ijoollummaan gaara keessa jirtu. Oduu ijoollee isaanii biraa hongeen xalaftee harkaa'ee shaakala hedduu godhaa turanii waa hedduu takkaaf ni deddeebitee irraa dubbanna malee warri gandummaa jettaniif maal jettan nuti gandummaadhaa dhimma hin qabnu. Gandummaa yoo bifa qabaatte numaa warra akkattuun namarratti obboleeyyanamuu fi ilmaan Oromoo dhiiga ofirratti sharaxatu kanarraa fakkaatti malee nuti kanutti dhufe hundinuu hatta ilmaan Oromootii miti. Akka biraatu namni namootee dhufnaan warra bineensa wajjuu jiraatu nuti. Akkasitti beekaa isin jettaniif gandatti nu galchuu hin dandeessanii. Ammas nuti akka keessatti shira waan hin qabnee fi hogga shira garee bira kutuu hin dandeenyu irraa dubbanna malee jibbas hin qabnu nagaa feena. Nageenyi boora'uu hin qabu namni qoflaa dadaan obbolummaa wajji jiraachuu qabnaa hajuu fi karatti isin deeffatuuf malee jibba isin hin qabnu lolaan irratti labsanii nu aggaallatanii jettanii zanni hin badinaa namas arrabsuu hin dhaqinaa. Arraba yoo taates nuti isinii ol arraba sirriitti beekna. Ammoo hin barbaachisu. Yoo diddanii itti nu dhiibdan immoo nuti haruma sirbi toletti oofna hoggasii akkasii akka wal ilaaluun hin jiraanne wanni amma jechaa jirru kun keessatti uf argaa wanni isin godhaa jirtan namni isin argaa waan fokkattuudha isinitti himu jirra malee dirqiinis ulee namni nama tumutti jiru hin jiru. Namni fuudhee qaama seeratti nama kennaa jirus hin jiru. Garuu wanti isin godhaa jirtan keessattuu miidiyaa sanarratti waan safuu cabse akka amantiitti haa ta'u akkuma hawaasummaatti illee haa ta'u duulli guddaan deemu gisee hunda jeequmsi Oromoo keessatti ka'u haruma naannoo tanaatii gad dhufa gisee hunda ammaa miti gaafa shanee warra buna guuruu dhufee firee maashoo yaadtanii isin qabsaa'ota bilisummaa Oromoo arrabsatanii immoo beeyna. Warruma ganduma kanaattu gaafa si yaa'ii godhaa ture. Ammallee isaanumaatti irra. Durirraa qaba namala kana. Ani amma ni gahaa jechuun inafis jetti faranjiin. Wanni kun dhaabbatu qabaa jechuuf irraa dubbadha. Akka kajjettaa wanni kun dhaabbatu qabaadha. Wanti gabbaas irraa waa nama arrabsuufu shira danuu kana agartee jettee bas bira dabruu hin dadhabee dhaggeeffadhee laalee irraatti garagaleetiin bas jeduraaf dhabuu dadhabee. Numa deebi'a.
وقلت لك كيس ساباني قلنا شرب رافدين وقلت لك ساباني مالي شرمتي أصليك جديسين كانت هاتوري يروسنا هو ياتون دنني أما هيدا رب دي سما بريكم دي بس دينا ناتير يروم چانجلو وازي مالي نتمو غدي باتنا جندا كنجا دولا باتني كنا جندا كنجا بولسو سيران دغي سيران فودان نوچودا كنا جندا جولتي والسترون بولسا كسا سترانون انجلينا نوران دابتنا كنا جلان جولنا فتت بريكم دي بس دي mucaa miskiina irraa nyaatame deebi'uu qaba haydara bibilisummaa dhiifamaa wajjin milee daba guuree 300 yoon fudhe iyyuu hin jedhin yoon fudhanne jedhi akka dhiiraatti falmadhu ofirraa yoo fudhatte immoo fudhadheera jedhe rabbi yoo sodaatti deebisiif akka mucaan kun isa taranne warra godhe keessaa tokko si ragaanaan si yoo tididde ragaanaan sitti dhufa haadhaan guddaan waa fi dagatii ta'eef dubbiin haadhinnu wajjin kenni birriisa erga mucaan gadi beesii himate بريكم دي بس سدنسا كني سينجنا استاذ بقى ديما حميجه مره لغتيته بقى حميد شيخين تاو ابو مصابي كيا قال توما الفادا ديما حميجه مره اكبر بقى حميد سني مو امتني غتي تو وام تني غاوتن الغيبه اشد من الزنا جدما غتيته حمين زنا على جبا توانته واسينجو وبي واسينجه ديمو بر ايش نانجلا ديما يعني أما وانجلو كيساتي إسيني دبيلي هيدوليني دانديسانيلي دبي فتوليني دانديتانيلي دبي ديبامتي غرا غنداتي تديبسولين إسنماتو داندها غندار رابوكيسولي إسنمات داندها دبي تنا او فاني أما غرا بيروتي نانسو جراني دبي نانفتي ganda tokkochatti deebisuuf yaalii godhuun argaa jirra gubbaa kanatti waan dalagamaatiin hin jirtu kun jammarame dubbii tana qulqulleessaati namni mashaayikhaati kenna yoo arsii galchuute oyyaa ustaaza mixatina yoo arsiitti galchuute maan arsiidhaama gaafa sana keessan jira maslii wajjin dhaqe mana cufadheen dhaqe aslii ana biraa ba'e ana arrabsan ijoolleen gaafa sana abdii raggaasaatti sagalee ta'a jennaan hin ta'u deemaan jedheeni yeroo nasi tumamu asliin gizee dhibba na tumoo nan beettanu taaptaam naan gootanu yeroo rakkina keessanii qofa natti dhuftu kan jedhee jalqaba ijoollee arrabsuu jammare haana asliin arrafamee kee gastii banate ana dhaqee wajjin taa'e anoo eessana kaan arsiidhaan tokko yoo jimmatti galchitan immoo asliin jimmaadha naa labuu keessa gandatti geessanii galchanu irra laalinaa ustaas hin beennunu Guyyamaadhaa sa'aatii tokkoon dura abdii raggaasaa waan barreesse laalime maali ummata arsii wanni achi keessatti kaasuu isa barbaachise tolchaati waan kana dhoggaa irraa wanni akkasii kun hin tahu abdii heydar abdii bilisummaa ummata keenyallee bakka hin buune abuzarri bakka hin bu'u sultaan alkeerii bakka hin bu'u warri kootii baataa ture hundi bakka hin bu'u namni tokkochi bakka hin bu'u ummata bakkee bu'eellee waan kanallee hin dalagne ummata oromaa allee bakka hin bu'ani namni tokko achi keessa namni maqaa sheekaatiin himame tokkollee hin jiru. Salaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam bakka gurgura nu buuftani isa kana kan dhaqee ganda tirkatu barbaadu yoo hattuun dhaqee ganda tirkatu iyyuu ganda keessa qonni as baamna malee ganda wanti jiru fayyaas nuuri isaas abdii مبارك وانا متكافئ كوني أرانا ميرا ميديا مراچو اوكي ويه كله أول أكاجر ربنا يسخير مساكو يو فدو خريستانة فدو مسلمة المورموتي ما المورموتي متي المورموتي يفتيكو Nuke sabu Moromoti. Yoo amantaa ortodoksii san qabaatee arra balaan kun irra qaqqabe miiliyoona 20 isarraa feesise wallaan isaa feesise nuti ni dirqama nurraa qabu nurraa hin qabu. Nurraa qaba. Nurraa qaba beek. Wallahi nurraa qaba. Duuba amantaa tan gurguruuf bituu amantaa ni jira amantaa rabbii namaa kannaan yoo fedhe amanee yoo fedhe kafaraa amantaa kasii kan rabbii nama rabbiif jecha goota rabbu maalcha dhiiftan akka kiyyatti ammoo mucaan kun nuti oromummaa masqalaa wajji qabna dhaggeeffadhu islaamummaa kophutti qabna waan qabrii teenyaati si galtee oromummaa
Bentee tahi, ortodoksii tahi, feetu dhaqattamanii, feetu jinnii tahi, fedhu insii tahi. Oromoo jennaan tokkummaa walooma qabna. Arra mucaan kun ilma Oromooti maaltu gubbatti duuruu fide. Meenatti himi amantaa dahoo godhatanii amantaa jala seenanii shawwaddiidha jaanii mucaan oggu 38 fedhu gara haa galu amantaa rabbii namaa qooda malee ilmi namaa sii qooduu hin danda'u yoo nama ibiddaa rabbii ibiddaa qoode ati warra godhuu hin dandeessu warra jannataa hoo rabbiin qoodeef azaaba godhuu hin dandeessu. Si galtee tun dalagaa rabbiiti. Ammoo baafedhette hee gargaarsa. Akka Oromootti yoo narraa mana madaam keessa kan guba taate haqan Oromoo irraa qabu Oromummaa na bita dhaabbatan malee gartee wannan Islaama ta'ee fi miti. Islaamummaan dhimma Oromummaan dhimma biraa akka Oromootti nuti haqa dina irraa qabna. Wal gubbaa duuluu fide hicciitiin as keessa jirtu maali? Hicciitiin gubbaa duulaniif hoo maali? An dubbii tan asli kana akka malee jaaladhaa seenuun dideellee dhalaasii galtee seenuun didee. Seenuun didee akka malee asli wanni fedhuudhaaf. Akka malee jaaladha seenuun wallahi billahi. Garuu immoo Asiifanika. an teessisu. Asiifanika kuno. Waa'ee asli siifanima. Abdii gurbattiin kun Oromoodha. Nyakkuritti yoo balaa irratti wajji qaba. Waa'ee asli siifanimaan. Inna keessa. Eeshi. Ana man beekutti nama dheeru na jibba asaa kanaaf abbaan barbaade naa jibbu. Waa'ee asli siifanima. Okay. Rabbi dhugaarraa kan rabane saahiba kiyya jedhee wanta sataru hin jiru waa'ee aslii irraan dubbadha. Asliini ilaa tokkoffaa amala isaa keessaa amman hojiin jiraadhee argetti waa qotee qochisiisuu kana dhageessani waa qotee qochisiisuu kana hin qabu amala isaa keessaa. Gaafa sana adii dhala. Gaafa sana ijoolleen dhuftee ana arrabsite. Yoo barbaadde viidiyoo sii baasa kuullee koo guyyaan akka himanu viidiyoo sii baasa ana arrabsani maal bor kafalameen qabnidha qabiti. Ana arrabsan dura aslii miti. Wallahi akka waan ijaaramanitti baallee jaraa lab godhaa dhufannee jalatti an qatamaan jira asliin kudhan digdamaaf duwwaan si modhee achiin aarsaa jira. Dhufanii abdii raggaasaati sagaleen taatuati abbaa gara abbaa maalidhaan jennaan deemi akkoo keetiin hin tiraa jedhi qaxarattee asii na qabdamoo yeroo rakkataa qofa fiddeetti kennu yeroo qaxaqatamu taaptaa biyyuu naan gootu hin ta'u jedheeni kolola nan baasa sagalecha. Achumaan gara asliitti dabarfatanii arrabsuu jammaran akkuma kooti si'anii. Achumaan arrabaan tokko lama jedhee qoy abdii ettee eegee raastee jala እንደውም ጀሬ አረ ጋስሊን ባረዳፈኒ ሙባረክ ቻውናን ጀዴ ብሪ ኢትዮጵያ ሚሊዮን ኩደ ቶርበ ጉርተኒ ከኒ ጋፈተሜ ሚሊዮን ሰገሊ ደርባ ከነመ ለማቱ ጉረሜ ማለባ ከጀለደን ጤና አረብሲታ ጀዴ አስሊ ጀመረ ጋስቲ ገልፈቹ ጀመረ አገፈት አከን ጀመረ ሲቲማ ቪዲዮን ሲ ቪዳን ከመነ አስሊስ ከመነ ኮቲስ አስሊን ዮዋ ወይ ኢጃራሜ ጅራት ኢጃራሜ ሰነ ኸሰንጅሩ amma garuu wannamma asli jechuun cufe asli gaafa sana cufaa jiraam dhaqee cufsiisuu dhaqeera namni na ergee dhaqiiti dhaabsisi jennaan ragaan qaba barreeffama wallaahi mana cufadhe dhaqe asli risiitii kana yookiin fordiitii sitti erganiin mee calluma jedhi maanoo si xisiisuufi jennaan wallaahi islaamummaan gadhiisa mubaarakiyoon sobee jedhe achumaan namani akka inni bakka amanamaadha argate amaneen dhaggeeffadha dura dhaabachuu dhiisee as deebi'ee maal jedhe yaa ustaazota keenya dubbii miidiyaa kanarra gadi baateen toltu kottaa dubbii kana as dirqaa fuudhaati xumuraa jedhee namoon jenne ummata yoo haqa arrabni kee bor luugamamee qabrii dhatta yaa ustaazota keenya yaa namoonni kakkabajamoon kottaa dubbii kana as dirqaa fuudhaati deemaa xumuraa hin tolu jedhee namoo hin jenne rabbii bor qiyaamaa qabrii keessatti gaafatamtu aslii waanaan jedhee asli bu'i naan jedhee hin ta'u naan jedhee hin jenne utuu gaafa sana na dhageessanii asli hirkaa dhimmicha fuutanii deemtanii keessaan fittanii wallaahi asliin hin dhaabata akka nama mitiraa beekuttan aslii beekaan namni aslii haala caala beeku tokko hin jiru yoo warra isaa taate malee maatii dhalcheef warra isaa taate malee anaaf aslii fooxaa tokko uffannoo wajjin bulaa turre anaaf asliin gaafa feemasummaan hin jirre wal beenna anaaf asliin gaafa miidiyaan hin jirre wal beenna hojin waxii hojjetannee anaaf asliin nyaataa turre eenyuun caala walitti dhiyaanna obboleessu
Dhageessanii nam beekaa malee aslii bareechee nama isa tuqe inniisu. Nama isa tuqe inniisu. Isinii galee kanaan achi takka amma wajjin teenyee waa nyaannee dhunnu mubaarik kana goona akkana goona nama akkana goona isaa jedhuu nagarree waan nagarree immoo dubbadhuan arginaan immoo qat qoreen dubbadhaa. Kanaafuu gaafa sana warri asliin kaa dhimmicha fuudhanii gadi buusuu didan hundi ol galanii dhagahaa turani. Amma immoo mucaan gadi ba'ee ergana sataruu diddanii jedhee birrii 300 Haydar Abdii bilisummaa na nyaateera yeroo inni jedhu warri irra dhuftanii dubbataa jirtanu sirrii godhaan jirtanu dhaabadhaa. Man satarallahu mu'minan jedha malee ilma namaa sataruu yoo ta'e hadhaa Haydar Abdii bilisummaa sataruu irratti gadi yaatanii eenyu warri maqaa sheekaatiin deemtan jechuudha. Maqaan malee sheekaa miti niin jedhan ustaazii Abu Musaab sheekolii miti jedhi. Dhuguma ammoo sheekolii dhugaa taatanii maa aslii duran dhaabatin amma asliin nama tuffatee addii kana tosi ol galtanii aslii obboleessa keenya dhiifama nuu godhi maqaa sheekaatu keessatti bada maqaa keenya keessatti bada gadi buufnee dubbanne ettaniittu hin jenne miti hadha immoo innaa mucaan gadi ba'ee erga nyaatee tanaan jettanii birrii 300 ebaluun nyaate 200 ebaluun nyaate jedhee himatu maa shari'aadhaan dura dhaabattan abdii shari'aan akkanaan jiru abdii raggaasaa yoo viidiyoon kun waraabamee sitti dhufe nama birrii sirraa nyaate yoo adayyuu ta'e himadhu gadi ba'i dhageesse adurreen tokko gaafa duuka bu'amee dhahamtee dubbiin itti hammaate fira qeerensaa waan taateef addeebitee nama ciniinuu eegalti jechuudha. Atamma yoo gadi baatee abbaa barbaade himatte haqa qabda sirraa deebi'uu didan himadhu. Inni dubbiin jabaattu gadi ba'ee Haydariin footoo maxxansee birrii 300 irraa nyaatu himate bakka nuyi fayyadaadha deebi'uufi qaba. Ilma musliimaa isa ta'uun gaariidha dhugaamoo Haydar muslima ta'ee Abdii Raggaasaa intinaa ta'e jechuudha. Abdii Raggaasaa yoo dhaqee kiristaana iyyuu ta'e akka Mubaarak Musammaatti waan shari'aan jedhu hin beekuwan akka Mubaarak Musammaatti nam tokko duran dhaabatu haqa isaa deeffatu haqa muslimaa haqa kiristaanaa birrii namaa irratti kiristaana nyaadhaa wanni jedhin jiru utuma inni akka kiristaana keessa taa'ee birrii konaa deebisaa jedhee erga isaa kennitanii kan saati deebisaa fi isiniin jedha jechuudha. Namni akkana Haydariin tuquna godhaa jiru eenyunni warra duula amma bantan erga asliin ustaaz Xaalibuu dura hin argine akka itti geggeesse. Hin argine akka asliin ustaaz Xaalibuutti geggeesse. Silaa isii miilee tokko niisu asliin amala isaan beekaa waan qabeen gadhiisus ka macarashaa. Isii miilee tokko macarashaa raafte hin gadhiisu asliin dhaggeeffadhaa. Miileena 15 bu'ee jedhan miti ustaaz Xaalibuun warabbal kaaba birriin illee akkana miti jedheni. Fuula keessaniif waa hunda dhaabee jedhe. Utuu gaafa duraa ustaaz Xaalibuu bira ga'ee dubbiin kun silaa dubbiin dhumateeyyu nama nagaadha ustaaz Xaalibuun. Badaa ustaazota gaafa sana dhiyaate keessaa gastiirra ustaaz Xaalibuu tokkoffaa jedhee fudheera. Ustaaz Xaalibuutu gaafa duraa dhufanii maal qaba ture jedheen gaabbe'an. Isinii galee amma addeemtanii achi deemtanii gaafa mucaan kun saaxilamu haqqiin ummataa qaba. Gaafa inni immoo akka adurree tumamee amma lakkii boqqabaa konduu maali gaa warri birrii irraa fudhatanii ayima malu jedhee gadi baasu maaltu geessee man satarallaahu yoo shari'aa ta'e Abdii Raggaasaa eenyuun caalaatti sataramu haqa nurraa qaba. La'annu islaama irraayyii kiristaana ta'e mucaan kun sataramuu kan qabu silaatu satrii ta'e Abdii Raggaasaa satarama. Erga Abdii Raggaasaa gadi baaftanii kafakkaftanii warra birrii Abdii Raggaasaa irraa fudhate hunda nuu baasaa nu kafakkafaa allaqe warra jalleente afaan bantu udduu keessa itti dabali wacaq godhi udduu kee xiraasana itti dabali as jala afaan bali minim mattaa maxam an Mubaaraka sakaleessa gadi baatee halkanii guyyaa baduu qabette irratti yiitee dadhabdee Mubaarak pak jedhee deebee qat jedhee fuuldura kee taa'ee muka sitti naqachuudha naa labu shaklak kijibduu ilmaan kijibduu biloo godhe jala gimaa ta'anii warra
Waan taane dubbatu biloo godhe. Gowwaa ilmoo gowwaa jechuudha siin jedhaan. Iska sabaat tabbaat amma abbaa torbaatti qabdii keessatti siin rabsaan. Ishara muuxaaliki. Erga abdii raggaasaa hin sataramne nam tokko hin sataramu. Si duran dhaabadha jechuudha qobaa ko. Qobaa. Iyyee iyyisiisee ajandaa godhe jechuudha. Qoshaasha. Moderaatoran qabu silaan. Manni bilookii banaadha galcha. Jaru manna kana taa booddee bakka biraatti Mubaarak ataraa biloo keessaa dhubaasi ka jedhu jaru baam. Amma jala deemee afaaniif udduudhaan iskittaa rukuta. Biloo godhe jala. Gimaataa biloo gargoo. Moderaatoran guurradhaadha. Qobaa koo taa'een falma malee inni isu ajandaa kana. Warri birrii abdii raggaasaa irraa nyaate hundi waliin nyaate birrii uummataa. Erga hattuudha jettani. Dhageessanii erga hattuudha abdii raggaasaa jettani. Warri birrii irraa nyaates hattuudhaan siin jedha bakka afaan Oromooti. Dhageesse waan fidde malee ajandaa kana hin gadhiisu jechuudha. Amma gaafa gadi ba'anii waan abdii raggaasaa dhandhamanutti hattuunis inni achisiises inni waliin nyaates hattuudha nu biratti.